Nagaan isiniif haa ta'u. Har'a waa'ee waan amantii keessatti nama hundaa laallatu tokko isiniif qooduun barbaada. Innis waa'ee lola yaadaati. Seexanni iddoon itti nu qoruudhaaf yookiin jireenya keenya jeequudhaaf fayyadamu keessaa inni guddaan sammuu keenya yookiin yaada keenyadha. Waa'ee lola yaadaa hin barru yookiin hin hubannu taanaan seexanni akka salphaatti jireenya keenya attaakii gochuu danda'a. Kanaaf waa'ee lola yaadaa gadi fageenyaan yeroo hubannu seexana ofirraatiin loluudhaaf baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Mata duree har'aa gaaffii isin koomantiirratti na gaafattan keessaa tokko irratti hundaa'uudhaan hin qopheesse. Kanaaf gara mata duree keenya har'aatti yeroo deebinu seexanni maaliif sammuu keenya qoruu barbaada? Sammuun keenya bakka itti yaadni keenya yookiin murtoon keenyaa fi filannoon keenya qophaa'udha. Murtiin nama tokko jireenya isaa keessatti gahee guddaa qaba. Namni tokko yeroo murteessu cubbutti kufuu danda'a, du'uu danda'a, baduu danda'a. Kanaaf seexanni yaada keenya fayyadama jechuudha. Diinni yeroo nu qoru situation yookiin haala nu keessa jirru laaleetu. Maaliif situation sun isaaf opportunity dha waan ta'eef balbala balaa sana fayyadameetu yeroo itti sanatti dafee attack nu gochuu barbaada. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos yeroo inni halkan 40 fi guyyaa 40 tsoomaa turetti beela isaa sana carraa yookiin opportunity godhachuudhaan dhagaa kana biddeen godhiti abboomii nyaadhu jedheen. Kanaaf seexanichi Yesuus Kiristoosiin qoraa ture sun nuuni sarara akkamittiin nu qora haala nu keessa jirru fayyadamuudhaan. Fakkeenyaaf haala nu keessa jirru beela ta'uu danda'a, qofaa ta'uu danda'a, dhabuu ta'uu danda'a. Carraa beelaa yookiin dhabuu yookiin qofaa ta'uu sana fayyadameetu ittiin attaakii nu gochuu barbaada. Kanaaf diinni haxxeedha. Akkamittiin akka attaakii nu godhuu fi eenyuun akka fayyadamu yeroo kamitti akka attaakii nu godhu beeka. Macaafa qulqulluun kanaaf haxxummaa seexanaa irratti dammaqaa nu jedha. Lolli diinaa kun har'a nurratti jalqabeetu hin taane diinni Yesuus Kiristoosiin illee qoraa ture. Daani'eliin akkasumas kadhannaa isa guyyaa 21f akka inni deebiin arganneef hidhuudhaan Daawitiin karaa Gooliyaad qoraa ture akkasumas Phaawulosiin Baayibili keessatti namoota hedduutu diinaan qoramaa ture jechuudha. Kanaaf walumaa galatti lolli diinaa har'a nurratti jalqabee miti. Mallattoowwan lola furaa keessa jiraachuu kee agarsiisan. Mallattoowwan kana beekuun kee aboo mucummaa keetti fayyadamtee akka ittiin lolte seexana diina kee mootuuf si gargaara. Tokkoffaa sodaa yookiin yaaddoo konstaantilii sammuu namaa jeequ. Yaaddoon kun yaaddoo san normaalii dhalli namaa yaaddoo irraa adda kan ta'edha. Halkaniif guyyaa dhiphachuu, yaadda'uu, nagaa dhabuu kun lola seexanaa keessaa isa tokkoffaadha jechuudha. Yeroo yaada sobaa, shakkii fi negatiiviidhaan guutamtu lola seexanaa keessa akka jirtu hubadhu. Lolli akkasii kun borakkati abdii hin qabne, borakkati nama hin taane, borakkati qormaata kee darbuu hin dandeenyesti fakkeessee agarsiisa. Of qabaa, dammaqaas seexanni hamajaajiin keessan akka leenca yeroo beela'utti aadaa naannootti nama liqimsuu barbaade innaannaa. Diinni yeroo jireenya keenya keessaa balbala banamaa tokko argatu balbala banaa sana carraa godhachuudhaan sammuu keenya dhiphisuu fi amma akka nuti karaa baanu hin jiru jennee yaadnutti nu dhiphisuu barbaada. Kaayyoon seexanaa inni guddaan isa kana. Yeroo kana namni sun hojii seexanaa irratti dammaqee ittiin lolu taanaan anzaayitii yookiin jireenya yaaddoo fi dhiphinaa keessa naannaa jechuudha. Ganamaan hirribaa kaatanii an abdiin qabu bifi koo gaddeemaa jira. Qormaata kana darbuu hin danda'u. Namni akka koo jibbamaan lafa kanarra hin jiru jettanii qooda waaqayyoon galateeffattanii yeroo waaqayyo irratti kaatan. Kun lola yaadaa yookiin seexanni sammuu keenyatti sobanii dubbatu keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaa kaayyoon seexanaa akkasin jireenya keessaniif kaayyoo keessan shakkitan gochuu. An dhalachuun kooyyuu maaliif barbaachisaa ta'e lafa kanarratti maaliin aadii gochaa jira jettanii akkasin jiraachuu keessan jibbitan godha jechuudha. Diinni abdii kutannaa fi soba dhibba meeqa walitti guure sammuu nama tokko yaaddoodhaan guuteetu akkasitiin akka namni sun jireenya isaa jibbee lafarraa of balleessu godha. Wantoonni kun salphaa fakkaatu garuu jireenya nama tokko irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'u. Seexanni yoo yaada kee to'achuu danda'e gochaa kee miira kee murtoo kee illee haala salphaatiin to'achuu danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti seexanni sobaa fi abbaa sobaa ta'uusaa dubbata. Kanaaf asaasni yookiin dubbiin sammuu keenyatti dubbatamu hundisaayyuu sobaa fi abbaa sobaa biraa kan dhufedha jechuudha. Sobni seexanaa kunis ati bor darbuu hin dandeessu, fiichariin kee gaarii miti, ammatti dhuguma qormaata kana qo'attee darbuu dandeessa. Akkasumas warra abbaa manaa taataniin wanta haadha manaan keessan dubbatte isheen ikkoo kanaaf dubbatte isiniin jedhee jallisee isinitti mul'isuu danda'a. Warra haadha manaa taatanis akkasuma jechuudha. Kanaaf seexanni waan sobaa fi oduu sobaa fi dubbii kaasuudha kaayyoonsaa. Kanaaf kiristaanni tokko yeroo lolamu hojii diinaa sanatti hin dammaqu taanaan bakka diinni karoorsisanaan ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een utuu hojii diinaa irratti hin dammaqin dhiphinaaf anzaayitii keessa deddeebi'anii kan isaan of ajjeesaniif. Seexanni yeroo inni Yesuusiin qoraa turetti Yesuus callisee seexana sana hin laalle. Turii na duraa jedhee isa ifachaa ture. Aboo fi aangoodhaan itti dubbachaa ture. Akkasumas sagaleedhaan itti deebisaa ture.
Nuuni sarraa Yesus Kiristoos nu barsiisuudhaaf akka nu itti deddeebinu nu barsiisuuf lafa kanarra dhufee waan ta'eef wantuma inni gochaa ture duukaa buuna. Yeroo lolli seexanaa gara yaada keenyaatti dhufu already aboon mucummaa karaa Yesus Kiristoos waan nu laatameef sodaadhaan jala dhaabbannutu hin taane atiin sobda abbaa sobaati jenneetti himna. Yeroo diinni boru hin darbitu jedhu lakki ani humna waaqayyootiin hin darba. Yeroo diinni boru hin dandeessu jedhu humnaaf jabina kootu hin taane humna waaqayyootiin hin darba jennee soba isaa sana kaansel gochuudha. Inni lammaffaa ribiu gochuu yookiin maqaa Yesuusiin itti waamu. Maqaan Yesuus aangoo fi humna cimaa qaba waan ta'eef seexanni maayikiroosekondiidhaaf jala dhaabbachuu hin danda'u. Ani kunoo marrataarra torbaan qabaarra aangoo diinaa hundumaarra seddachuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Homti nu isin hin miidhu. Kanaaf lola yaadaa kana experience kan godhu nama tokkotu hin taane kiristaana baay'eedha. Anis akka kootti lola yaadaa cimaa keessa tureera. Yeroo sanadha waaqayyo akka itti loleemuu kan na barsiise jechuudha. Warri chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan faamilii kanatti dabalamuu hin dagatina. Yeroo diinni soba sammuu keetti dubbatee hin dandeessu siin jedhu ani hin danda'u ani dadhabaadha ofiin jetta taanaan seexana gargaartee ofirratti moosisaa jirta jechuudha. Inni taanu qooda guungumuu faarfachuu. Phaawulosiif Silaas yeroo faarfatanitti hidhaa isaaniitu hiikame jedha. Nuunis yeroo faarfannu seexanni baay'ee man jaallatu isa guba waan ta'eef kanaaf faarfannaa keessa galatatu jira. Seexanni immoo galateeffannaa fi faarfannaan jaallatu. Faarfachuun abdii keenya waan haaressuuf hidhaa keenya irraa waan nu hiikuuf seexanni nu dhiisee baqata jechuudha. Inni taanu qalbii jijjiirradhu. Qalbii jijjiirrachuudhaan gara waaqayyootti deebisu taanaan seexanni opportunity sana fayyadamee jireenya kee jeeqa. Nuun qaamni keenya iddoo buufata waaqayyoo yookiin mana qulqullummaa waaqayyoo waan ta'eef yeroo cubbuutti hojjennu mana qulqullummaa waaqayyoo xureessina jechuudha. Seexanni immoo carraa sana argachuudhaan jireenya keenya attaakii godha. Kanaaf yoo cubbuu keessa deddeebi'aa jirta yoo ta'e qalbii jijjiirradhu gara waaqayyootti deebi'i seexanaaf karaan baniin. Inni taanu jireenya kadhannaa keessa deddeebi'u. Yesus yeroo bartoonni isaa rafanitti ammayyuu raftuu ka'aa dammaqaa qorumsatti akka hin galleef kadhadhaattiin jechaa ture. Kanaaf namni jireenya kadhannaa hin qabne protection ofirraa hin qabu jechuudha. Yeroo kadhannee waaqayyootti dhiyaannu seexanni carraa ittiin dhufe jireenya keenya attaakii gochuu danda'u hin qabu. Kanaaf kadhannaa fi waaqayyootti dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf loltuun tokko yeroo lolatti ba'u akkamittiin akka loluu beeka, eenyuun akka loluu beeka. Nama loluun beeku taanaan akkamiin akka loluun beeku taanaan akka salphaatti attaakii ta'uu danda'a. Kanaaf ergamaan Phaawulos akkas jedhe kan nu wallollu namaa wajjin utuu hin taane humnoota bantii waaqaa keessa jiranii wajjini. Jireenya kiristaanummaa keessatti akkamitti akka loluun beeknu taanaan seexanni akka salphaatti nu rukutuu danda'a. Kanaaf kiristaanni tokko jireenya noormaalii jiraatatu hin taane loltuudha waan ta'eef akka loltutti yeroo hundumaa qophaa'ee hidhatee taa'utu irra jira. Barumsa nuti irra laalleerraatii barattaniitu yoo ta'e barumsa kana namaaf sheerii gochuu akkasumas like, comment, subscribe gochuun dagatina. Torban eebbaa qabaadhaa.